مالتاتي مجان كن شيني باتري ديم تنكن يوم كستات توربيتك أكمل تديمتي كت من يالا مالجن وان ذا يونا مننا كت ميتشس فيتي إيش مكانك؟ تابي ها؟ تابي نيلا أمان بيلا كيس كنا كنا نجين كنا مالسيته نيلا إيش تجلس تمنا يالا أمبو نيلا فيمك آية سوسيني فيمك آية سوسيني نيلا لي بركاز لتو سامي لك يس يس مداو ساتين فيجنينو فرقمي جنمي عافمي ترى ميل بارالايزي تايكون فيمك أي سوسيني نلال نلال نقال صفته نقال صفته ديبس به سوداتني ديبس 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 abaddu fuudhi miila kee sodaatini kot sochoos raakaasee nagaa kenneeraa fi fayyina siif kenneera kanafa kasnafa siya jera Garis dem Nelan achas Nelan is injured Nelan go Demra Belisa Kainafa koi kot kabar kako kot ade Jet Belisa insodatin sikera waqay kot sikera waqay insodatin Jet of Dandai ade mam Belisat of Dandai Gargari of Dandai amma demte of Dandai Belisat kotto of Dandai kot of Dandai Nailali kainafa Milla shega tsare kainafa makanshe tabu kottu tabu dem hot now what's at her she can walk right now
Tabu, Nailali, Nagan Site. Amen. Dem, ma'am. Is Sutani dem. Ilana, watch out here. Lubuto katika blate, sina Jesus kabako bate. Ina kuna kinga fata Kenya te. No galata Kenya, oh galata Kenya, no galata Kenya. Kono ile se galata, kono galata Kenya galata, kono galata Kenya galata. Tabu, Nagan Site. Amen. Jirani silukub. Injiru. Ugamo. Ugamo. Taragagay kot. Nagan Site. Nagan Site. Amen. Battani fiddani. Baanne fin. Indeemt. Indeemtu. Surumayyuu. Surumayyuu indeemtu amma konkolaataa biraatti dugdattan baadhee hidhi. Eenyu maqaan kee? Taabach. Mee amma suutanii adeem. Bilisa. Kot. Yoriyat. Bilisa. Harka keessan ol kaasaa. Maqaama Yesuusiin balbala sanitti baneera. Taabach. Nagaan sii ta'eera. Amen. Amma hiikamteetta bidi. Jedhime akkas. Daawwitu sirbee qillaamusee waaqa sirbee qomaan baasee kan jedhuun ta'ee baduu baasee dhiibaa Ishee duraan dursee Waaqayyoo isa hunduma keenya eegee asiin nu ga'e guddaa galateeffachaa. Maqaan koo immoo Tarrafaa Baqqalaan jedhama. Ani iddoon ani jiraadhu aanaa Bunaa Gindabarati. Aanaan koo godinni koo immoo Amboo. Mucaan kiyya kun immoo fira biraa Amboo jiraatti. Amma guyyaa gaafa dafinoo jechaadha torbee kaleessa. Akkanatti dhukkubsattee waan wallaallee maal goonaa jedhanii natti bilbilanii. Gaafa isaan natti bilbilanii nan dhufan jedheeni lafa guyyaa tokko lafoo deemee achitti galee achirraa Amboo ga'ee gaafa Amboo ga'u isaanii waan wallaalanii mana yaalaa gashanii riifiraalii gashanii ani achittuu dhaqqabnee hogganaan achi ga'u achi baasanii guyyaa gaafa qidaamee achi baasanii nuti waan saayyuu hin beeknu gizee shan marmarree ilaallee waan isaan nu mul'anne jedhanii riifareessanii gizeen dhufu isaan fudhatanii galan. Ani manumatti naqee bakkuma ishiin jirtutti achi dhagnaan bakka erga dhibeessaa kana jedhanii mul'anne wanni mana yaalaa nu geessuuf hin jiru. Qaxxitaadhuma waldaatti geessinannee baane gaafa jammoo akkanatti ifa bayyinaa geeta'uun immoo achitti tajaajiluu achitti fidaa koottadha achi bultanii achiin geessituu nan jedhanii sanirraan kan ka'e achumaan fidee dhufee achi bulee dheengadda gaafa sanbataan fidee kaleessaa achoollee har'a dhufne haa ta'u malee ka gizeen manaa baasu ganama bokkaanis hin roobaa xiqqoo lafa isaa keessaa makiinanis hin ga'u lafa amma xiqqaa tokko akkasittan dugdatti akka daa'imaatti qabadhee harka jala baasee fidee dhufee namni wayii akkanumatti rakkina keenya kana laalee akka tambaadhoo kana laalee nutti dhufnaan achi kaasanii amma iddoo taaskii yaabbatanitti akkanumatti nuuf fidanii achi yaabbannee baasiidhaan dhufne bakka gara duubaa sana teenye yaa Waaqayyo gaasitu beekaa akkanatti hidhamtee nagaadhuma ishii odoo jirtu odoo fayyaa taatu odoo xaartuu odoo hojjettu odoo waan hunduma gootu guyyoo tokkoon akkanatti diinni kotteesse si malee nuti abdiin qabnu mana yaalaa sin dhagne asumatti baqanneennee dhufne oduma teenyuu baqa namoota kaanii kadhatanii dhuma kana gubbaa amma gara duubaa sana waan teenyuuf Oromoota gizee kadhachaa jiran sana as finne zayitii illee bituudhaaf gizee waa'ee zayitii dubbatanii dubartii wayii achi teessi irraa harkumatti qiccee fi afaanitti cobsiiftee sanaan booddee finnee dhufnee kadhatamee fi raajiin geeta'uun hin mirutu kadhatee fi asitti agartanii silaa waan dubbannu waan jennu qabnu waan gammachuurraan waan ka'e waan an jedhu yuuna wallaale ofii kiyyaa fuudhaa bidhaa kufeen olee hoggaa ishiin asirra olii gadi kaattu. Kanaafuu Waaqayyo galannaa qabu Waaqayyo waan guddaa nu godhee kanaa olitti immoo Waaqayyo nu gargaaree deebineellee saba kana fuuldura dhaabbannee akkasitti gizee mana kana guutan yaada kana saba kanaa ibsinee gooftaadhaaf galata dhiyeessinaa Waaqayyo waan guddaa nu godhee garuu nuti yoomumayyuu
waaqayyo duruma amannee jirra. Namoota rakkatan immoo dhufanii akka asitti fayyan rakkoo kamirraa akka hiikaman naafinnati haa ta'u, duudhinnati haa ta'u, didaa haa ta'u, maal haa ta'u akka iddoo kanatti waaqayyo fayyisu immoo argine nus immoo gara fuulduraatti namootatti himne namoonni gara kanatti dhufanii akka fayyanii jedhe. Maqaan koo Taabachi Tarrafaan jedhama. Ani duraan kanan jiraadhu magaalaa gidduutti amma immoo Amboo iddoo bira ture achitti torban gidduutti fayyaa odoon deemuu fayyaa odoon hojjedhu sanbatuma charchii dhaqee galee tanan luka koona qabee mudhiidhaa gadi narraa fixee danda'een ejjedhu danda'een dhaabbadhu baatanii ganna baasuu baatanii tolla gashuu achumaan hospitaala nagashanii ennaan dhibeen kee mul'atu dhibeen homaa dhibeen qabdu naan jedhan. Achumaan riiferii naa barreessan Addis Ababa. Achumaan riiferii naa barreessan mana yaalaan dhaquu ani asittu hin jiru dhibeen kee erga naan jedhanii charchiidhuma nageessi mana yaalaan dhaquun jedhe achumaan isaan bira dhumne sumni koo asirra ture nu bira bultee too asiin charchii geeta'uun bira dhaqxuu fayyiti naan jedhe achumaan ganama kaanee dhumne asitti Yesuus Kiristoos isa naafummaa koo hiike isa hidhaa koo hundumaan irraa hiike nama na godhee qittee nama na dhaabee waaqayyo na kadhate.